haadha ofii yoo maal balleessite garaa jabaatanii ajjeesu laata? Hordoftoota chaanaalii Shimimaan hundi keessan baga nagaadhaan deebitanii karaa chaanaalii kanaatti dhuftanii isiniin jechaa seenaa Sa'aad Abdaa kan magaalaa Shaashamannee keessatti raawwatame. Sa'aad Abdaa haadha isaa Zaaraa Kadiir harka isaatiin ajjeesee harka isaa mootummaatti kenne. Sa'aad Abdaa maalirraa kan ka'e haadha isaa ajjeesuu danda'e? Sa'aad Abdaa irraa inni dhageenyaa hanga xumuraatti ana waliin ta'a. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan garuu subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a jechaa garuma viidiyoo keenyatti ceena. Maqaan kiyya Sa'aad Abdaan jedhama. Haati kiyya Zaaraa Kadiir jedhamti. Haadha koo Zaaraa Kadiir anatu ajjeese. Iddoon dhaloota kootii magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa 4. Iddoon jireenya kootiis achuma ture. Haadha koo Zaaraa Kadiir osoo hin ajjeesiin dura haati koo Zaaraa Kadiir maal akka dabarsite isinittiin himaa. Isinis murtii sammuu keessan murteessuu anarratti murteessaa. Haati koo Zaaraa Kadiir iddoo dhaloota ishee magaalaa Adaamaarraa gara magaalaa Shaashamanneetti kan galan sababa abbaan kiyya magaalaa Shaashamannee keessatti dureessa tureef ture. Magaalaa Shaashamannee keessatti mana sireetii fi hoteela qabna ture. Abbaan koo ijoollummaa kootiin narraa du'e. Abbaan koo maaliin akka du'e namoonni natti himu ture. Abbaa koo haati koo akka ajjeeste yennaa namoonni haasaan dhaga'een jira. Haa ta'u malee abbaa koo waan hin beekneef jecha homaayyuu natti hin fakkaatu. Amma garuu umriin kee yennaa ol deemu gaafii san haadha kun gaafadhu. Maaliif yennaan waan abbaa kootii kaasu haati koo amalli ishee natti jijjiirama. Ni lolti, fuulli ishee natti jijjiirama ture. Sababa kanaaf jecha waan abbaa kootii gonkumayyuu hin kaasu. Sababni isaa isas hin beeku. Kana mara gatii hin kennuufin ture. Haa ta'u malee haadha koo akkan ajjeesu wanti na godhe maal akka ta'e isinittiin hima. Haati koo nama hedduu mana keenya ni fiddi. Namoonni kunniin warroota hojjettoota mootummaa ta'an abbaa alangaa, abbaa seeraa, abbaa murtii, poolisoota. Namni mana keenya dhufne hin jiru jechuun hin danda'ama. Namoota kanneen wajjin akka ijoollee daa'imaa yennaa godhattu nan arga. Haati koo umriin ishee naannoo waggaa 45 ni gaa jedheetiin amana. Haati koo shiraan yennaa namarratti murtii murteessistu nan arga. Yeroo baay'ee qabeenya namaa yennaa fudhattus nan arga. Adadaan guddachaa deemuun waan hedduu hubachaa dhufe. Namoonni na jibbu. Ana akka ilmoo namaatti hin laallamu. Sababni isaa dhiigaa fi imimmaan nama hedduutu harka haadha kiyyaarra jira. Obboleessi ishee Quxusuun magaalaa Adaamaa jiraataa ture. Akka isheen abbaa kiyya ajjeeste waan beekuuf yeroo hundumaa sin ajjeesa jedhaan. Yeroo hundumaa sin ajjeesaa jedhaan. Sababa kanaaf jecha isheen dursitee nama mallaqa nyaachisuudhaan lubbuu isaa balleessiste. Obboleessa ofiis ajjeesiste. Haati koo nama akkanaati. Abbaan kiyya bara 1989 du'aan addunyaa kanarraa boqate. Abbaan kiyya yennaa lubbuudhaan turetti hiriyaa baay'ee jaalatu tokko qaba. Hiriyaan isaa kun maqaan isaa Zar'aay jedhama. Zar'aay nama lammummaan isaa Eertiraawii ta'edha. Namichi Eertiriyaa kun abbaa kiyyaan qabeenyaan wal gitu. Baay'ee wal jaalatu hiriyaadhas. Ollaa mana keenyaa cinaatti waanuma mana keenya fakkaatu qaba. Hoteela ni qabu, mana siree ni qabu, konkolaataa manaa ni qabu. Baay'ee dureessa turan. Ani yeroo san baay'ee xiqqishoon ture. Ijoolleen isaanii ani baay'ee walitti dhiyaannaa ture. Haa ta'u malee Itoophiyaa fi Eertiriyaa jidduutti lola ka'een namni lammummaa Eertiriyaa qabu hundumtuu yennaa gara biyya isaanii deebi'etti qabeenya kana namichi gurgurachuudhaaf jedhe. Qabeenya kana yennaa gurgurachuudhaaf jedhutti haati koo akka hin gurguranne isa taasistee harka qullaa mana kana irraa fudhattee biyya kanaa isa baaste. Haati kiyya nama akkanaati. Sababa kanaaf jecha maatiiwwan ishee
baay'ee ishee jibbu obboleettiin ishee takka yeroo tokko dabritee waggaatti yeroo tokko waggaadhaan yeroo tokko mana keenya ni dhufti ture. Obboleettiin ishee magaalaa Adaamaarraa yennaa mana keenya dhuftu yeroo hundumayyuu xumura irratti nu bira turtee yennaa deemtu wal lolaniit addaan deemu. Walitti aaraniit addaan deemu ture. Obboleettiin ishee sun ana baay'ee na jaalatti. Yennaa na argitu ni boossi. Sababni isaa hojii haadha kiyyaa waan beektuufi. Magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko naannoo mana Haariyaatiin jechuudha. Naannoo sanitti jaarsa tokkotu ture. Jaarsi kun mana jireenyaa kaarii meetira 1,000 irraa ni qabu ture. Jaarsi kun akkasuma Shaashamannee baadiyyaarraa lafa qonnaa kan baadiyyaa ni qabu. Haa ta'u malee jaarsi kun ijoollee hin qaban. Umriin isaanii deemee ture. Haati koo jaarsa kana fudhattee mana keenya fidde. Guyyaa tokko fuutee yennaa isheen karaa mana murtii karaa waajjira poolisaa geessitu naan argaa. Ani kan natti fakkaate qabeenya isaanii kana keessaa isaan waan isheetti gurgurachuu barbaadantu jiran se'e. Haa ta'u malee isheen isin sooruman isin baasa jechuudhaan isaan gowwoomsaa turte. Jaarsichi immoo gaafa lubbuudhaan isaan darban qabeenya ishee dhaaltummaa akka isaan isheedhaaf mallatteessaniif hojii hojjechaa turte. Erga piroosesii kana geessitee booda jaarsichi ji'a jaallee lubbuudhaan hin turre. Ni du'anii. Addunyaa kanarraa gaafa isaan boqotan isheen qabeenya isaanii ni dhaalte. Gara jabinni haadha kiyyaa hangam akka ga'u anatu beekama. Jaarsi kun akkamitti ji'a jaallee jiraachuu dadhaban. Yennaa nu bira dhufan baay'ee dadhabaas miti. Fayyaa guutus ni qabu. Haa ta'u malee dhukkubsatanii isaanii ciisuuyyuu hin argine. Boqachuu isaanii qofan arge. Kunis gaafidha. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2011 waan haaraan karaa Eertiriyaa kanarraa dhufe. Gaafa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Eertiriyaa fi Itiyoophiyaa walitti araarsuuf jedhan isheen baay'ee mufattee ture. Maaliif akkas akka taatu garuu yennaan yaadu manni keenya kan cinaa tokko edaa keenyaa miti. Anuu irraanfadheen ture. Namichi kun deebi'ee dhufaa laata shakkii jedhu keessa isheetti uumame natti fakkaata. Gaafa pirezidaantiin Eertiriyaa gara Itiyoophiyaa dhufan baay'ee of nyaattee turte. Erga mootummaan Abiyyi aangoo qabatee biyya bulchuu jalqabee as mana keenya namni nama sallaluun dhufu. Qaamni daldalatti jedhamullee mana keenya ga'ee hin beeku. Akka duraanii san makiinonni Tigrootaas halkan mana keenya dhufani. Haati kiyyas akka duraanii abbootii aangootiin walitti hin dhuftu. Sodaa guddaatu keessa jira. Sababni isaa haati koo xaxamtuudha. Waan hedduutu mana keenya keessa seenee bayi. Haati koo immoo waan keessaan baane hedduu keessa seenteerti. Bara 2012 ji'a tokkoffaa gaafa guyyaa 10 obbo Zaaraay akka duraanii sanii miti. Amma fuulli isaanii huqqatee rifeensi isaanii adii ta'eera. Obbo Zaaraay dhufanii mana keenya balbala isaa banan. Kan isaan duubaan jiru fira haadha kootiiti. Fira haadha kootii keessaa nama tokko sirriitti hin beeku garuu fira haadha kootiiti. Obbo Zaaraay Eertiriyaa irraa dhufanii amma dubbiin haaraan nutti dhufuuf deema. Qabeenya isaanii gaafachuun isaanii hin oolu. Haati koo maal gooti laata? Haati koo durumaayyuu fira isheen jaalatti. Yennaa fira ishee san argitu manatti ol deebiti. Obbo Zaaraayis argiteerti. Durumaa obbo Zaaraay gaaf tokko akka dhufan ni beekti. Amma garuu wanti ishee aarsee dhufuu obbo Zaaraay qofaa miti. Isa durumaa itti qophoofteerti ta'a. Firri ishee isa fidee dhufuutti baay'ee aarti. Gara manaa ol deebitee shugguxii ishee fidattee dhufte. Dubartii umriin ishee hangana ga'u kan shugguxii qabdu
laala hojii haadha kiyyaa. Shugguxii ishee baafattee fira ishee sanitti tokkoste. Isa san mataa keessa dhufte. Namichi achitti jige. Nama kana ani dura sirriitti isaan hin beeku. Amma yeroo kanatti namicha kana erga dhooftee booda obbo Zaaraa itti dhukaaste. Hin dhoofne. Hin saatte. Ani yennaa kana muka tokko lafaa kaaseen haadha koo mataa keessa dha'e. Ani haadha koo dha'uuf barbaadee miti. Garuu haati koo nama akkana garaa jabaatu. Garuu haati koo sana booddee bakka sanii ka'uu hin dandeenye. Gaafa haati koo duutu isheenis harka isheetiin fira ishee keessaa nama tokko ajjeesteerti. Haa ta'u malee san dura lubbuu nama hedduu galaafattee jireenya nama hedduu galaafattee turte. Amma dhimmi obbo Zaaraa maalirra akka jiru ani hin beeku. Haa ta'u malee ani haadha koo ajjeesee harka koo hoosumaan mootummaatti kenne. Manni murtii waggaa 8 natti murteessee amma kan hin jiru mana hidhaa keessa. Hordoftoota chaanaalii Shimeemaan hundi keessan isinis badii kiyya natti murteessaa. Ani garuu haadha koo ajjeesuuf jedhee miti. Haati akkanaa garuu haadha naan jettuu laata? Ani maalin beeka? Eegaa kaa hordoftoota chaanaalii kiyyaa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Turtiin ana waliin gootan baay'ee gaariidha jedheetiin abdadha. Seenaa mucaa kanaa keessatti waan hedduu arguu dandeessu. Yaada keessanii fi waan keessa keessanitti mul'atu koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo birootiin walitti deebinaa seenaa hiikaasaa isinumaaf dhiiseen jira. Nagaanaaf ta'a. Goodbye.